السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبدنكم تأثر بكم كده وقفت أيوة نشا ماركة فونا جرة ظرف ويمان أرومو بقى جراساني وكل تاني تلاقيها في جال اللي كوبجات سنادة أبو سنين جشة. الحمد لله رب العالمين نجاح صوتي يكم نجاح أبدني يكم نجاح أبدن أبدي طبعا إن شاء الله أكسما وري ما تجي يا خارات أتيو دراساني ما تينا أفتيا سبسكرايب كده وري ما تجي جنتاني ما تينا أفتا وري برا ما تينا أفتا تاني لايك بوستون فيديو كان جالي كواسين كده هربطو تكيا أرقى هديكا دفلي هديكا نوي بسن نسيس كافي نمني سنس إيرلو جفتاني كيشو توب كنو غلاجر في har'a guyyaa macarrashaati fi waliin hadiiqaa dhufne guyyaa akiraati jechuudha. Guyyaa irraa akiraati inshaallah biyya keessatti rabbiin nama waliin bashannanu haa godhu. Garuu Dubaayin keessatti har'a guyyaa akiraati hadiiqaa gadi baasee bashannansiisaa jira. Bakka bishaanii fide laala borci kaliifaa fide borci kaliifaa fide bashannansiisaa jira. Guyyaa boruu galuudhaaf inshaallah rabbiin karaa nagayaa isii haa galchu. du'aayi godhaa fi isiniin jedha hordoftoota kiyya asumaanii isinlee yaada qabdu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Acha maara qabuun warri namantii biraalle warri watootii ummaa jirra jirtu maal oromoo viidiyoo kanarraa adda ture reetan haa tooraamu dhiise akkasii isiniin sadhaa du'aayi naaf godhaa ummayoon illee jajjabeessaa sabskiraayib laayik sheer gochuu fi dagatina sanin sada doain teessanna barbaachifti doain naaf godha Dubaayin amaanillah jedhanii jiran arra karas carraa isii tadumaati alhamdulillah nagaan bashannanaaf inshaallah jaarsatti hojii akka deebi'u abdii qabna waggaa hedduun baatte rabbiin galanni isaa haa qabu rabbi fayyaa nu kenne umrii nu dheeressee waggaa kanaatiin nu ga'e alhamdulillah ammaanachi illee rahmaan himatu jira isinillee rabbiin hajaa muraada keessan guutee rabbiin isin haa galchu ana alii keessanitti haadha abbaa keessanitti obboleettii keessanii isinin jedha akkasitti du'aayi naaf godhaa ummata qachi ummata jaalalaa ummaayuun immoo dagatina sabskiraayibii naaf godhaa fi isinitti kenne jira amaana akkasii isinin jedha hojiillee gargaara hojiillee jala barreessaati mee bakki gishuu maal inni akkami maal godhaa jettaa jedhaani gaafadha akkasii isinin jedha ummata jaalalaa ummata qachi ummata oromoo kabajamaa jaalatamaa du'aayi naaf godhaa isinin jedha akkasii isinin jedha hordoftoota kiyyaa du'aayi godhaa fi rabbiin karaa nagayaa isii haa galchuu maatii nagayaatitti mana nagayaatitti xiyyaara nagayaa rabbiin si haa godhu bakka isaanii bu'ee du'aayi isii godhaa aamin jedhi rabbiin karaa nagayaa si haa galchuu maatii keetitti aana aalii keetitti hamtuun sin arginii hamattuun sin arginii gufuun sin dhayinii karaa duuda lukkuu si haa godhu xiyyaara nagayaa haa godhu akkasii isinin jedha bakka keessan bu'ee kunoo du'aayi godheefi jira isinillee akka du'aayi gootaniif abdii qabna inshaallah rabbiin karaa nagaa isii galchee anallee mootiyyuu rabbiin karaa nagaa naa galchuu gaafan galu inshaallah kagana guyyaa meeqaar inna akkasii gaafa ani gale abdii qaba akka booleetti na eegu boolee Itoophiyaatti akka na eegu inshaallah abdii qaba laazim na eeguu qabdalleedha amma anasi yoo si geggeessititti na eeguu qabda akkasii isiniin jenna hordoftoota kenna akkanatti bashannansiisaa jira kun oogishuun har'a hin bashannansiise reen bashannansiise hin bareenne reen bareenne jedhan sheekan roobe akkasii anillee amma booda gadi hin bayu kophaa kiyya gadi bayuun natti hin tolu dura yoo dalagaa hin qabanne yoo dalagaa fixannee yaani dalagaan arabaa hidhimtu aguma isaan guyyaa tokko gadi baanee qilleensa fudhanna warra wajji olii gad deemuu hin dandeenyu waan ta'eef jechuudha warri yaani ijoollee hin qabani nama maatii qabutu yoo olii gad deemanis olii gadi nama deemani kunniin immoo maatii ijoollee dhiqqoolee waan hin qabneef fudhanii olii gadi hin deemanii numatuyyuu bakka gisee takka gadi baanee qilleensa fudhanna malee inna akkasii adillee kophaa kiyya amma booda gadi hin bayu guyyaa akiraati inshaallah rabbiin karaa nagaa si haa galchu asumaanatillee hadiiqannana nagaatti jedhan warra imaaraatti hundaanuu nagaatti jedhe eeyyeen akkasitti nagaatti jenneeni inshaallah bashannanaaf immoo akka Dubaayin deemtu abdii qabna akkasii Dubaayin keessaa galuu keetiif mee maal sitti dhaga'ame gammachuudha moo naasudha maal gammachuu ajaa'iba wayitti na dhaga'ame maaliif bakka itti galu haadha abbaa kiyya obboleeyyan kiyya biyya
kiyyatti gala. Namni biyya ofiitti galuun gammada malee waan inni gadduun jiru. Nayaan deemu jetta. Nayaan deemu. Alhamdulillah rabbiin fayyaan na haa galchu. Kanaafuu gammachuu guddaa qaba. Walaa alhamdulillah. Na biraa deemuu keetii fa'u. Garuu immoo maayuun hin biraa deemu baay'ee tokko gaddee isii addatti gatee biraa deemu. Hedduun booyaa jira daawwattoota. Adda isii mana gateen wal barannee waggaa afurii kana guutuu waliin turree waliin nyaanna. Imimmaan tura Maal goona ree carraa kenna. Ji'a lama jennee wal ganna sana. Ji'a sadii akkasiin alhamdulillah ala kullaalee isiileen akka ji'a lamaan tana fixattee nagaa fayyaa ofiitiin maatii ofiitiin galtu abdii qaba inshaallah. Amiin inshaallah. Jajjabaadhaa wal jajjabeessaa isin kadhaa. Kanaafuu Dubaayin keessa galuun gammachuudha. Walaa alhamdulillah bikka takka yaani biyyi namaa hundee namaaf hin taatu. Hanga feetes yoo turte gara biyya keetii numa galta jechuudha. Fayyaa guutuun gara biyya ofii galuu wanna gayu hin jiru kuni gammachuu guddaadha. Anillee wallahi osoo isiin na biraa galuu kiyya xiqqoo qirqirna jedhu numa booya garuu gisee takka. Namni nama baratee beekani hedduu takka nama ulfaata. Haa ta'uu garuu of jajjabeesseetu maani rabbiin karaa nagaa isii haa galchu fayyaa guutuun galaa jirti. Rabbiin fayyaa guutuun isii fide fayyaa guutuun biyyatti deemuun kunu gammachuu guddaadha gammachuu tokko. Meeqa kamtuyyuu biyyaa bahee hin dalagalta jedhee biyyaan baasitti hafaa jira. Akkasuma mootuyyuu meeqamtuyyuu qaama miidhameetiin hin galaa jira yookaan zayitii irratti jigaa yookaan qaama miidhamanii. Alhamdulillah fayyaa guutuun amata shan amata ja'a kana nagayaan teettee gara maatii ofiitti galuunis hedduu na gammachiisa. Yoo kaasii of biraa dhabuu kiyyatti illee yoo hin gaddee nagayaan galuu isii yaanii ka'uun isii hedduu na gammachiisa. Ammallee rabbiin xiyyaara nagayaa godhe maatii isiitti rabbiin nagayaan galchee achi inshaallah. Anallee itti akka aansu abdii qaba. Akkasuma mootii yoo hordoftoota kiyya keessa illee namni galuudhaaf ka'ee yaada qabu yoo jiraattan rabbiin karaa nagayaa isin haa galchu. Rabbiin nagayaan isin haa galchu. Warra mootiyyuu taa'ee dalagachuu barbaadullee dalagaa khairii dalagaa bareedduu isiniif haa godhu madaamii keessanii rabbi wal isin haa taasisu inshaallah. Jiruu biyya namaa keessumaa galan islaayyuu keessatti hin hafanii rabbiin karaa nagayaa nu haa galchu nu hunda kennayyuu akkasii. Akkasitti wal biraa galaa jirra. Oh my god hedduun gadda garuu hedduun gadda homaa miti. Ji'a lama jechuun xiqqoodha. Inshaallah rabbiin karaa nagayaa nu haa fidu. Sillee nagayaan si haa galchuu isinii jenna. Akkasii hordoftoota keenya kunoo bakka itti bashannanaa jiru argitanii. Kunoo asitti bashannanaa jirra. Yaani mana keenyatti galuudha yoo qilleensuma fudhachuudhaaf gadi baanee guyyaa dhumaatiif waan hin ta'eef yaadannumaaf jechuudha. Akkas yaada qabda. Yoo wanni hafe yoo jiraate dubbata. Akkasitti du'aayii nuuf godha. Like subscribe gochuun dagatina. Wal jajjabeessa. Akkasii wayoon illee amma yookiin viidiyoo maruun baay'eetiin tolu. Naraatti qabdee gara viidiyoo. Viidiyoo qabimee. Video maruun baay'ee ittiin tolu. Ijaan qabu meerrallee haqa takkatti illee taatu mee hin dubbadha kaameramaan. Kaameramaan ta'e. Video maruun baay'ee ittiin tolu. Saniifuu inshaallah wal jajjabeessa warroonni maatii isii taatan. Amma viidiyoo maal mara jettanii sanuu sarratanyaan hojjattuu mana keessatti hin finne kophaatti jedheleega. Isin dalaguu dhala dalaga. Kali dalaguu dhala dalaga walitti qabee waan hin dalaguufi. Inshaallah guyyaa tokko dabree man dhufa. Amma jubbadee jira sijjammar kunu. Guyyaa 15 akkasiif deemna. Akkasitti hundaafiyyuu mee dubbadhu ati jechuun galuudhaaf waan kaateef gaafa galtee shabakaa hin argattu. Wanni widdiidha biyya keenya san keessatti rabbummaan nu alaafisu malee wallaahi amma ni badda. Baduun kee YouTube irraa yoo badee WhatsApp bitii irraa badu. YouTube irrallee baduu qaba. Inshaallah YouTube illee galee akka dalagu abdii qaba. Yoo rabbi irraa taate du'aa inaaf godhaa waa hundaaf. Mee shamarran biyya Arabaa jalaan asii yoo qabdu. Shamarran biyya Arabaa keessa jiraniif jechuudha as kanaan nuuf qaba. Shamarran biyya Arabaa keessa jiranii fi maal dhaamtafne? Shamarran biyya Arabaa jiranii galaa jedhaan. Galaa heeruma jettaan. Warri heerumin heeruma. Warri heerumtan immoo galaa. Warri daa'ima qabdan kara daa'iman teessanii itti galaa. Biyya baatu baay'ee nama miiti. Baay'ee umriin namaa kun achi deema. Akkasiin sinin jara kaawwa baay'ee dhagaa jirtanii.
Sosial media kanarra waa hedduu deddeema. Akkasitti dubartiin biyya keenya baay'ee miidhamaa jirti. Rabbiin isaa jamraadha isaanii haa guutu. Galaa jedhama malee waan biraa maal jedhama. Eeyyan dhugaadha rabbiin nagaan isin haa galchu. Garuma biyya mokkoruun kun baay'ee bareedaadha. Umriin namallee namarraa deemaa biyyaan baasanii keessa yoo baay'isanii ta'anii dhugaa yaani shamarran teenya hedduu miidhama guddaa qabna. Rabbummaan nu alaafisu malee jechuudha. Gaafa galanillee qilleensa biyya sanillee barachuun dhugaa baay'ee ulfaata. Haa ta'u hundaafuu takka yoo baratanii jedhan immoo keessaa deemuu odoo baatanii baay'ee dansaadha. Yeroo jalqabaatiif garuu dafanii hin baratanii erga qilleensa biyyaa san baratanii erga qilleensa biyya san babbaratte taatee keessaa deemuun hin barbaachisu. Amma gaafa galte baasaa bora bibbiin. Baasa boora maal godhaa bibbiin ta'e ofumarraa fageessee kaaya. La. Indoo hin beekamne. Bin yoo biintin ammallee biyyuma arabaa deema jedhan qalbiin namaatiin jechuudha. Taa'ee ilmoo dhalaa achitti ilmoo argadha jedhanii hin yaadanii. Eeyyeen taa'ee ilmoo argadhaa hin yaadanii jiruun xiqqoomisiis bakka fi dabbartee yennaan biyyuma arabaa kana deemuuf ka'anii akka galtanii namni galtan baasaboora keessan bibbiin ta'a. Kundhaamsa kiyya akkasuma immoo tiyyuu inshaallah maal jedha jedhee na harkaa badee wanni jedhullee na harkaa badee jira dhugaa rabbii wallaahi. Nama harkaa babbada. Kanaafuu ati biintuun barbaadu hin kaadha jedha. Ani waan rabbiin beekan yookiin mootummaaleen baasaboora baafadha addunyaan guutuun jedhee nu baafachiisa. Ayyee. Boodatti ganaa baafatu naannes saare. Kanaafuu kaatu barbaade. Haa ta'u laata akkasumatti akkuma waan Awwii akkasuma haa ta'u jette. Akkasii hordoftoota keenya nagaya nuuf tayaa fayyaa naaf tayaa inshaallah ani deebi'ee numan dhufa. Bormoo yoo natti dhiisan booleen hin deema ga'oo boolee deeme boolee Itoophiyaa sanillee boolee Itoophiyaa maalaati boolee Dubaay sanallee waraabee gadhiisa yoo na dhiisan jechuudha garuu waan natti dhiisan natti fakkaatu yoo ishinaa jedhan eenyutu nyaata godha eenyutu nyaata kenna naan jedhaa jiran isii geggeessa jennaani eenyutu nyaata madaamii kenna eenyutu nyaata godha deema jenna wayi nyaata eenyutu dhiyeessa fi osiin hojii galti naan jedha dhugaa rabbi isin inshaallah boru sa'aatii lamatti baata akkasitti sa'a lama akka Itoophiyaa sa'a torban fakkaate gara boolee deemti yeroo san inshaallah yoo natti dhiisan wajjin deema yoo natti dhiisan indom galee deebi'aa jiru. amma yaadumaan gali jedhaan yaadumaan haa galtu amma galee deebi'a yoo didamte immoo yaadumaan si wajjin gala. Akkasitti hanga dhuma viidiyoo kanaa warra na faana turtan hedduu takkanaaf galatooma hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bye bye. Lala warri daa'imman qabu akkanatti daa'imman ofii wajjin bashannana. Eebade tanafaa dhiqishuu tanafaa mi hojjatti dhiqishuu tana tarta ol fuute namtittiin qullaa deemti. Laa ilaaha illallah.